Haaya shama alkafuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Obsiyaamboo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyyaa galata waaqayyoo isa nagaa keenya baay'isuu Kiristoosiif galanni haa ta'u akkasumaan viidiyoo kana jalqaba ilaaluudhaan dursa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha obboleessi keenya kun walaloo waa'ee wangeelaa irratti ergaa qaba jedhe tokko isiniif qabatee dhufee jira amma asumaan ni gara obboleessi kiyyaatti isin dabarsa nagaa fi ayyaanni araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha itti fufuu dandeessa. Mata duree walaloo koo du'aa ka'uu jedha. Waa tokkoon dubbadha gurundaa dhaga'u Yesuus jalqabadha mootii du'aa ka'uu. Hunduu namumadha namni hin qabu badii maaltu adda godha gurraachaa fi adii. Waa tokkoon dubbadha gurundaa dhaga'u Yesuus jalqabadha mootii du'aa ka'uu. Hunduu namumadha namni hin qabu badii maaltu adda godha gurraachaa fi adii. Mee adda baafadhu olii gadi hin fiigiin maaltu adda godha Yihuudiif Giriikiin. Hunduu wal qoqqoode naannoo fi lagaanii Yesuus hundaaf du'e eenyudha lagaanii Yesuus hundaaf du'e eenyudha lagaanii. Eloo'ee lama sabaaktanii isa gooftaan jedhe maaf irraanfattanii osoo Yesuus dhufee lubbuu keenya furree kaleessa dheengadda garba cubbuu turre kaleessa dheengadda garba cubbuu turre. Dandeetti isaa beektu galaan addaan hiraa qarshii isaa kaffalee namni fayyee jira qarshii isaa kaffalee namni fayyee jira. Addaam tokkicharraa nama hedduu baay'ise qarshiin hin gaafanne tola nu fayyise qarshiin hin gaafanne tola nu fayyise. Jaalala dhugaadhaa kan inni nu jaallate mudaa tokkoon qabu nuuf jedhee salphate mudaa tokkoon qabu nuuf jedhee salphate. Fannootti ol ba'e akka abaaramaa gatiin gooftaa kuni maaliin kaffalamaa gatiin gooftaa kuni maaliin kaffalamaa. Hunduu wal qoqqoode aanaa fi naannootti Yesuus nuuf jedhee rarra'e fannootti maaliif balleessina bu'aa dadhabbiisaa waan har'a facaafne bor nyaanna firiisaa waan har'a facaafne boraamna firiisaa. Waaqayyo jaalalli isaa guddaa inni qulqulluudha kan hin qabne mudaa inni qulqulluudha kan hin qabne mudaa. Dhiiga isaa dafqee nu biqilche nuuni kanaafuu jiraanne nu dandeenye duuni kanaafuu jiraanne nu dandeenye duuni. Heewwaaniin goyyomse mee ilaalaa bofaa namni maal taanaanii du'atti wal oofaa waanuma dhaga'eef hunduu gurra hiraa bara kana keessa maaltu ta'aa jira. Daangaa itti goona jal'in haa daanga'u waaqayyoon faradaa dhiiga dhangala'u waaqayyoon faradaa dhiiga dhangala'u. Waaqayyoon kadhannaa inni yoom dadhabee haadhoo fi haadhatu of biraa wal dhabee. Itoophiyaas laalii ijji kee haa argu isa diiguuf ka'ee humni kee haa danqu. Dubbiin kee karaadha akkamas ilaalii araara siin jenna takkaanu ilaali araara siin jenna takkaanu ilaali. Qaroomina jedhee hedduun si dagate jal'ina hojjechuun Yihuudaayyuu haa dagate jal'ina hojjechuun Yihuudaayyuu haa dagate. Uumamni qaroomnaan uumaa isaa dagate biyyoonni guddatan hedduutu salphate. Hundumtuun deebina gara waaqayyootti barri kun dhumuu fi hin gallu kiyyootti barri kun dhumuu fi hin gallu kiyyootti. Konkolaataan deemuuf nadaajii barbaada namni gooftaa hin qabne dhumni isaa ni bada namni gooftaa hin qabne dhumni isaa ni bada. Kaleessa kan ture boris kan faarfamu mootiidha waaqayyo aangoon sarraafamu akkamittan ibsa ammaal jedhee caafee goota hedduu du'ee achitti hafe goota hedduu du'ee achitti hafe. Garagalchee ka'ee dhagaa warra Roomaa deegaan humna hin qabne Yesuusiin duurooma deegaan humna hin qabne Yesuusiin duurooma. Nuti mootii qabna kan duuti hin dandeenye kaleessa dheengaddas humna isaan as geenye jiruun biyya lafaa silaa nama hudhaa gooftaan gaaffiin sin gaafadha Yesuus eenyudha jiruun biyya lafaa silaa nama hudhaa gaaffiin sin gaafadha Yesuus eenyudha. Kan akka isaan jiru galaan addaan hiru dooniin keenya hin ceeti yaabbadhaa bidiruu dooniin keenya hin ceeti yaabbadhaa bidiruu. Sagaleen isaa carii akka taliilaati waan dinqii hojjete qaanaa galiilaatti nagaa yoo dhibesi unuun maal turaasaa gooftaa yoo dubbate du'aa boollaa kaasaa. Nusi qofaa beekna injiinera sirrii galaan addaan hirtaa sin gaafatu birrii galaan addaan hirtaa sin gaafatu birrii. Yesuusitti amanaa koottaa isaan gafaa Yesuus malee eenyu kan diriirsu naafaa. Bofayyuun taasisa yoo barbaade ulee Alaazariin kaasee du'aa afur bule Alaazariin kaasee du'aa afur bule. Ogummaan jiraatu mee ilaalaa miti Yesuus fayyiseera naafotaa fi lamxii Yesuus fayyiseera naafotaa fi lamxii. Waaqayyotti amanaa dhagahaa dubbiisaa lafa onaa keessaa bishaan burqisiisa mijachuu baatuyyuu ulfaatu saallisaa maqaa Yesuusiin onaan keellalisa maqaa Yesuusiin onaan keellalisa. Waan ittiin jiraattus yoo dhabde baajataa akkasitti naftu gooftaan si yaadata akkasitti naftu gooftaan si yaadata. Sagaleen isaa tokkoon waaqaaf lafa raasaa bakka kuftee jirtu waaqayyo si kaasa. Maaltu beeka tarii yoo guyyaan argame ni agarras ta'a seenaan jijjiirame hunduu wal tuffata ulaagaa guuttatee waaqayyo yaadata isa namni gate.
Callaafin girdaadaa waaqayyoon gingilchaa as ga'uu keessaniif mee takkaa ililchaa as ga'uu keessaniif mee takkaa ililchaa nuti maal goonee fi waaqayyoof maal oollee otoo itti darbee lola keenya lollee dhugaadhaaf jiraadhu rakkoo tokkoon qabu jal'inaan nyaachuurra sii wayyaa agabuu jal'inaan nyaachuurra sii wayyaa agabuu isatti dadhabnes arganna bu'aasaa kan nuti jiraannus waggoota muraasa kan nuyi jiraannus waggoota muraasa waaqayyoon dagatee hunduu dhugee sirbaa baay'ee maal jiraanna yoo baay'ate dhibbaa kaayyoo uumamtee fi yaadadhu yaa waldaa kiristoosoon dhufa namni maaliif qaldaa jireenyi ulfaatee guddatu akka arbaa wanti lafa kanaa hundumtiyyuun darbaa wanti lafa kanaa hundumtiyyuun darbaa waaqayyo dubbatee akkaman danqamaa wal harkaa fuudhaa labsaa ani dhaamsan qaba iyyaarkoon dhaabbatus humni isaa hin kufaa barri nagaa tokko dhugaadha hin dhufa barri nagaa tokko dhugaadha hin dhufa barabbadee jira nu waan isaa ollaalle oduu garaagaraaf miidiyaa yoo laalle oduu garaagaraaf miidiyaa yoo laalle albuuda dhokatee jira lafa keessaa harka keenya qabii gargaarii hiyyeessa harka keenya qabii gargaarii hiyyeessa yeroo meeshaan ka'u hunduma shubbisa macaafa qulqulluu nan meeqa dubbisaa macaafa qulqulluu nan meeqa dubbisaa obsanuufaa kennu gooftaan akka haannaa sirriittaa qo'annu macaafa faarfannaa hojiinsaa guddaadha hin qabu iskeelii sirriittaa qo'annu macaafa iskeelii kana qofaa miti hedduutu hafanii sirriittaa qo'annu wangeela arfanii gooftaan ifatti baasaa qaalichaa fi oofaa sirriittaa qo'annu kakuu haaraaf moofaa eegaanan xumura ergaa walalichaa dogoggora jiruuf dhiifama gaafachaa har'a ayyaanadha hunduu nyaata coomaa waan dhaggeeffattaniif danuu galatoomaa hamaasa nu gaaduu waaqayyoon deebisaa ameen jedhaa fudhaa takkaan sin eebbisaa yoo barreeffame malee maaltu dubbifamaa yoo baatan yoo galtan hunduu eebbifamaa yoo baatan yoo galtan hunduu eebbifamaa hunda isaan dubbadhu gar tokko nan kaa'e kan kana qopheesse mul'ata tasfaa'e. Galatoomii jennaa hordoftoota kiyyaa walaloo kanarra waan tokko akka hubattanii abdii fi amantiin qabaa nagaa fi ayyaana araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Walaloon kun yoo isinitti tole like share subscribe gochuudha hin dagatinaa bakkeen koomentii immoo banaadha yaada qabdan irratti walaloo biraatiin karaa wangeelaas ta'e karaa kamiinuu akka obboleessi keenya deebi'ee nu faana hojjetu amma jirutti jechuudha. Kanaaf nu jajjabeessaan isiniin jedha ati maal jetta like share subscribe godhaa jedhe kaa? Like share subscribe gochuun dagatinaa. Okay.